السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلاينك يا خسلامة خد الدنيا قطور رجرتن هندي نولا فجرتن إتي سلامني خي يخوني رابوكو رحمة ربي تيم بكا جرتن إتي سناقو وبلاينك يا خورمو داك كريستيانا في واقع فتاة ماس بكما جرتن إتي سلامني خي يخورمو مادا إسناقو جرتو warraif dura dhawaaqa jiru kaya onneen saanii sagaltam dhawaa jirtu fi dhibba dhawaa jirtu warra baaragaa jiru hundaa quba qabna telefoona hedduudhaan nabbu'aa ture eega dhimma iskeel gabbisaadhaa viidiyoodhaan gadi baasne jechuudha taskeel gabbisaa qofaa miti tajirtu viidiyoon nu harka ta namoota hedduudhaatu nu harka jira yeroon hin geenye jechuudhaaf qabnee haa jirra malee wallaalleeti miti takka gadhiisnee waa hunda waliin laaqu wallaalleeti miti ويوخي ولا فان والديبسو ولا ليتي متي إن برباچستو تبرباچستو قفا ترتيبا قديسو قمنا يتشودا ورنا دوباتي في ورنا درجرو مريدا وان كان قداجر تون تنينا قفا دبادو متي نما يدو مولنيتو ندو بجر الحمد لله رب العالمين جرتو يسننجن اسكال قبسا دينجد دلالو مادا في مقالة دكيه وجدنا نمون ندو نرابي تجون دندني نمون ندو نماس سكيل كبيسادا كغوتا غود فارفوتا جرا سكيل كبيسادا غوتو ماسانو لين فارساتوري هايو خينيا ينتي استنداد تشاتوري بيخا خينيا ينتي او من رتسمير رغيساتوري سكيل كبيسادا مو بروفيسور سكيل كبيسادا فيديو نسا تنيني Geetaachoo raddaati wajji walarkee fi gita inni namoota addaataatti wajji walarkee nu harka galtee jirti ammallee yeroodhaaf waa xiqquma gadhiisnaa jechuudha isin beeyna jechuudhaaf nu harkaa ba'uun dandeessanii nu harkaa goda fadhatti diqaalaan fadhee fi qabsoo Oromoo tana niin gurguradha jau alhamdulillah jaarraan kumaatama dhalee jira jeneraal Waaqoon kumaatama dhalee jira General Lagasa Tadasa Bruda kumata madalejira Lagasa Wagida kumata madalejira Lafuma fadati Bakuma fadati Makale miti maada makale kaisati Wan fete atino jenne Siduba jirra Ilma Oromo tate bakati demtot Nuarka baba chundan deswechu Arra gurri khenya balla ijjite nya dertuda Arram ni khenya banfa nendando Ugarra dhaabbanneeti malee cubburra namarra keenya warri khaleessa alhamdulillah nuti maani beeyna duraan nurallee dubbachuu jirra bara warra osoon beekiin nurra bobba'u ummata garsiisu jirra diqaalaadha laal taaktika siyaasaa nuti itti deemu jirru isin garsiisna wayii dubbanna diqaalaan kaatee iyyiti itti dhiisna ni iyyiti itti dhiisna beekaatti dhiisna harra hangana mudi kala wani yitutana hubatutti egas boda keskel gabisa kana raga gadi basna echu hogu gadi basnu dikala tana oromon firra barti echu oh heda kanen wa male wa dubachu tinjirani hangasa fan warren gasa fakat eda wa arkani wa dubachu jirani eda dikala tun nuonge sufi falmida bachu jirani teteti oromona karoba tutasna echu Tunu ditenya, tun dalagatenya. Akkana saaxillaa jechuutanu keessa akkaataatti siyaasaa keessatti hattuu fi diqaalaasi keessatti gingilchaniitu taphni kana. Tapha kana wanni himneef tapha kana amma booda akkan taphanne maqaaf beeynuufi. Tapha biraat taphachuu teenya amma booda. Itti dhufna tasanii. Ammoo amma iskeel gabbisaarraa eegalla. Profeesar iskeel gabbisaadhaa qabsoo jijjiiramaa kana keessatti Jawaar Mohammad harkisee eega isa gaffidee booda Hayu Oromo jechuudhaan isa faarfachaa turre anuu faarsaatiin ture beekaa Oromoo jechuudhaaf taphaa isaa dhaabbachaa turre namuu isaa dhaabbachaa ture tajaalattee fi khajaalate iddoo isaaf shuquxaa turre jechuu olii gad isaa utaalaa turre akkan taaneeti faarsaa turre jechuu haa ta'u immoo adeemsa keessa eega biyya galanii osoon ta'in eega jijjiiramni kun dhufe Tabiyaanu malummaadhaa taattummaadhaa ta leencoolataadhaati fi ta warra leencoolataadhaa fidatee gadhu fe'echuu iskeel gabbisaa nuti ijoollee jaarraan abbaa gadaa guddiste maqaa taaneef nuti ijoollee sooreysi jaarraa abbaa gadaa hadhaadhiyyee guddise maqaa taaneef nuti ijoollee jeneraal Waaqoo guutuudhaa hadhaadhiyyee Naayiroobiidhatti dhannama jara kanaanu obaasaa nu guddise maqaa taaneef nuti jara kana akka isaan ragadanirraayi ragadni isaanii kun karam deemaa wannaa jechuudha Nusobun dandan Malif dedi namne jirra dandamne beeyna jechu jarran obaase beeyna rabbin jannata na kanane isu
General Wago guutuudhaan nyaachisee beeynaa jechuudha. Akkatti isaan taphatatan, akkatti isaan nu danqan, akkatti isaan Harargeedhaa fi Arsii wal lolchiisuudhaan abbaa qabsoo Oromoo dura abuurtee tana walafaan deebisanii Oromoo hongeessuudhaaf hojjechaa turan dandamaan birkiidhaan nu obaasaniitiin nu nyaachisaa nu guddisan. Ni beeynaa jechuudha akkatti isaan taphatan laalla. Iskeel gabbisaadhaa eega dubbiin jijjiiramaa dhufte dubbiin Oromoo dhufte tana booda iyyan sanni godhu jiru tanuma akka gurbaa ittaana abteedhaatii fi jaran Awustiraaliyaa jiru khakiraan manarraa kafalamtu khadalagaan dalagannee khaniiraadhaan abaa'oodhaaf dhawwaaqu warra akkasiisanii hojii waan inni dalagu jiru garree jechuudha asxaarra garree jala buune hordofne. Fana yasa gize anus kel gabbisada hogguso qomu ififu amara ta'u garre hogguso qomu ififu danta Oromoo dura kadhaabatu ta'u garre hogguso qomu ififu kadanta jijjiirama kana hongeessuudha deemu ta'u garre hogguso qomu ififu kajibba Oromoodhaa qabu ka Oromoodhaan naggatachuu deemu ta'u garre jechu sodaa nama tokkoon qabnu nuti Rabbii ol ta'e malee nama tokkoon sodaannu saaxilurraa if boodan deemnu tanarra dhaabbanneeti iskeel gabbisaadhaa Profeesarummaa isaa akka jiruttu haa qabaatu haa jiraattuu fi haa qabaatu haa horatu ammoo iskeel gabbisaadhaa wayyaaneedhaaf dalagu jiraa jennee footoo iskeel gabbisaadhaa amma dura xiqqoo gadhiisnee turre jechuudha. Yaa jarana footoo teessan tana harkaa qabna viidiyoo teessan harkaa qabna waa hunda keessan harkaa aastumaaf jechuudha hubadhaa jechuudhaaf gadhiisnee turre isaaniif hin galle dhawwaaqu seenan. Akka nama Oromoof qabsaa'utti ilaa Maqaleedhaa kan jechuudha. Iskeel gabbisaadhaa ilaa Maqalee gizeedha gujji teenya si hojii jirti. Gurri keenya si hojii jira, arrabni keenya si hojii jira, miilli keenya si hojii jira. Viidiyoon kun waraabbameeti achirraa dhufee jechuudha. Iskeel gabbisaadhaa Geetaachoo Asaffaadhaati wajjin haala roobaa biyyaatti haasa'u jiramo. Haala Oromoon baaleetti beelooytee haasa'u jiramo. Haala ijoolleen Harargeedhaa kadhattuutti taate furuudhaaf Geetaachoo Asaffaa wajjin haasa'u jiramo. Haala karaan itti nutti hammaatee rooba keessa uummanni naggata dadhabee haasa'u jiramo. Hospitaala Oromoon dhabdee jaaruudhaaf Geetaachoo Asaffaa wajjin haasa'u jiramo. Geetaachoo Raddaati wajjin haasa'u jiramo. Wannummaan inni Geetaachoo Raddaati wajjin qaamaan wal harkee bakka addaatti. Iskeel gabbisaadhaa gabbee bakki tun tana yoo haja'u taate bakka tana saaxilaafin taa'aa jechuudha. Beekaa waa hambisna laal warri siyaasaadhaan hubadha. Waa wanni hambisnuuf isa kijibsiisuudhaaf dubbachuu dadhabneeti miti. Isa kijibsiisuudhaaf waa hambisna. Wanni waa jalaa hambisnuuf beekaati maanoo xuyisisnee goolii itti galchuudhaaf. Maaliif isaan baqachuu barbaadan dhokachuu barbaadan dheengadda ogguun gabbee iskeel gabbisaa Maqaleetti hattummaadhaaf dhaqe. Beekumsi inni dhaqeef takkan jiru yuunivarsiitiin Maqaleedhaa kavaraappiidha. Maqaa fakkeessuudhaaf yuunivarsiitiidhaaf achi dhaqe malee wanni inni dhaqeef jararraa maallaqa fudhatee qabsoo Oromoo laamsheessuu fi hongeessuudhaaf qabsoo Oromoodhaa dakkaa godhuudhaaf Jawaar irra dalaguudhaaf uummata kaan irra dalaguudhaaf Abiyyi irra dalaguudhaaf Geetaachoo Raddaatii fi Asaffaa wajjin Suyyuun Masfin wajjin Abbaa Isaayyaa wajjin Abboo Isibaat wajjin wal harkee waan kana godhaa jira jennee nuti dubbannu. Diqaalaan ganda keenya dhalattees kaateen nu arrabsite. Diqaalaan ganda biraa dhalattees kaateen nu arrabsite. Obsineetti dhiisnee jechuudha guyyaa har'aatiin isii ga'uudhaaf. Arra guyyaan geeti viidiyoo kana gad sii baasnee jechuudha. Daawwadhaa ilmaan Oromoo ka addunyaarra jirtan hundinuu dubbiin tasuuta jennuu miti. Tasuuta jennuu miti. Dubbiin turmaatii miti tajennuu miti. Dubbiin maal qabata jennuu miti. Maal abbaasaa godhuudhaaf Geetaachoo Raddaatii wajjin wal arkuu danda'e. Eenyu jecha eenyu mari'achuudhaaf nuuf Geetaachoo Raddaa ilmaan Oromoo miilarraa ciraa turemo. Geetaachoo Raddaadhaa ilmaan Oromoodhaa gabroonsaa turemo. Geetaachoo Raddaadhaa nuufi uummata saba biraa walitti diraa turemo. Geetaachoo Raddaadhaa bilisummaa keenya nu dhorkaa turemo. Nama 27 nurra dalagaa ture biraa. Wannummaan inni godhuu dhaqe rooba nuuf fiduu dhaqemo. Bilisummaa nuuf fiduu dhaqemo. Araara nuuf fiduu dhaqemo. Maal nuuf fiduu dhaqe? Nu gurgurattee nurra dalaguudhaaf
hayyicha keenya summii nyaachisee ajjeesuudhaaf Jawaar Mohaammed summii ajjeesee nyaachisuu taa'u tokko Isqeel Gabbisaati gurratti isin calaw qabadha. Ani keessan jiru annumaan dubbadha jechuudha. Jawaar Mohaammed kan tokkoffaa summii nyaachisee ajjeesuu taa'u Isqeel Gabbisaati qabadhu. Guduunfadhu tana Oromoo guyyaanni du'ee irra walaasoina amma miti. Amma irra walaa ansittiin himaa dhiisiyati. Ana arrabsi yoo feete Isqeel tanan godhu jeen arrabsi guyyaa Isqeel Jawaar summii nyaachisee ajjeesee Jawaar du'e jan achi booda naafi ati walaasoina jechuudha. Jarri atawwidha jarri diina jarri si fakkaatee si dhabamsiisa wannummaan inni Geetaachoo Asaffaa wajjin godhu tun maali? Daawwadhu viidiyoo tana ijateeti ilaali. Kun Isqeel Gabbisaadhaati. Kaniin ani irra maruu jiru kun kaniin ani irra shirgodhu jiru kun sii galaa. Yoo siin galle siifin irra deebisa xiqqoos if boodaan sii deebisa laala. Akka gaarii sii galu. Viidiyoo laal. Kun Geetaachoo Raddaadhaati. Kafullisaa dhokatee jiru. Itti finna Geetaachoo Raddaadhaati suuta agarsiisnaa jechuu fuulasaa. Kun kaasitti funyaansaa gartu kun funyaan Isqeel Gabbisaati. Yoo garte funyaan Isqeel Gabbisaati. Inni kun funyaan Isqeel Gabbisaati. Takka takkaan laalaa yaada. Ragaadhaan jechuudha akkanatti ilaala. Kun Isqeel Gabbisaadhaati. Ballaan ni beekaa jechuun kun Isqeel Gabbisaa ta'u. Viidiyoo idiit walitti taatee miti. Yaa warra viidiyootu idiit walitti ta'e jechuu taa'u. Yaa warra viidiyootu walitti maxxamete jechuu taa'u. Yaa warra tunimmaa idiit godhamte jechuu taa'u. Tunimmaa dantaa biraati jechuu taa'u. Anaa samitti sin dhabe diqaalaa Oromoo keessa dhalattee afaan Oromoo barte. Bakka fadhe jiru hundaa'u. Diqaalaa maqaa Oromootii fi afaan Oromoo gosa Oromoo barattee lakkaawwattee nu keessa seentee gosaa fi lammiidhaan gandaa fi ooruudhaan Oromoo ol nyaachisu jirtu. Diqaalaa Sumaaleedhaa, diqaalaa Amaaraadhaa, diqaalaa bakka biraa hundaa'u naasamitti sin dhahe. Tokkoo keessanu abbaa fadhen sodaannu jechuunuti. Haadhaan nu Oromoo, abbaan nu Oromoo, hidda keenyaan nu Oromoodha, lammii keenyaan nu Oromoodha. Abbaa fadhee roorrisuudhaaf fadhiin qabnu, abbaa fadhee cunqursuudhaaf fadhiin qabnu. Nu fakkaattanii immoo nu taphachuu isinitti hin dhiisu. Nu fakkaattanii nu keessa seentanii nu gabroomsu, nu hongeessu, nu gabrummaa jala dhoorku isinitti hin dhiisu. Kaamaaraa Islaamee Oromummaa himatee tujjaaree Oromoo keessaa Oromoo teessee kadhattuu ta'uu ganda kiyyatti ona kiyyatti abadan sitti hin dhiisu. Ganda kee Gondari galteeti amma booda tujjaarummaa ta'e ooffatta malee ona kiyya keessa deemtee ati tujjaara taateen hin Islaameedhaan nan sossobduu jechuudha. Taphni kanaan jiru. Taphni kanaan jiru amma booda walitti taphachuun akkanaan daleetu. Bakkuma fadhe lafa fadhe keessattuu tapha walitti taphatu namni adda beeynee beeynaa jechuudha. Maala baasaa achi godhu jira Isqeel. Naaf achi dhaqe, siif achi dhaqe, maal godhu achi dhaqe. Yuunivarsiitii Maqalee, yuunivarsiitii tam inni biyya keessatti qaraasisu jira. Dilaa Harargee keessa deemu san maal godhu jira. Dilaa Awwadaayitti mudawwar uffatee taa'u. Dilaa Haramaayitti mudawwar uffatee taa'u. Dubbii jimaa naggatuu fi laayisansii jimaatiif achi deemu jiraa miti. Dubbii waaqeffataa jara Islaamaa keessa kaayuudhaaf deemu jiraa miti. Amantii dalagu jiraa miti. Dr. Gammachuudhaa wajjin mirgi amantiidhaa akka kabajamatti. Dr. Gammachuun gabbee waaqeffannaa barsiisuun mirga isaati. Akkuma sheekootiin teenya gabbaatee dubbii quraanaa barsiistutti mirga isaaniiti. Sheekootiin teenya gabbaatee dubbii mirga Islaamaa barsiisti. Waaqeffataan gabbee dubbii waaqeffataa barsiisuun mirga. Profeesar Isqeel ammoo san dalagaa ture. Yuunivarsiitii keessa deemee onni inni dhabaqaalaa ture. Warraa isa ganaa dhufuuf waan dhabaqaalaa ture jira. Dubbii gandaatiin, dubbii qayeetiin, dubbii wallagummaatiin, dubbii numalummaatiin. Dubbii waaqeffatummaatiin, dubbii amantiidhaatiin wal sodaachisuudhaan waan inni yuunivarsiitii adda addaa keessatti Dr. Gammachuudhaa wajjin maqaalaa jiru hundaa'u takka takka quba qabnaa jechuudha. Isaan gisee nuti kanatti cubbuu isaan itti jiran itti dhaqqabne diqaalaa nu keessa dhalatte taganda keenyaa dhalattee nu diran. Akkitti isaan wal dhorkan akkas gaafa jaarrarraa abaa'oo fudhatanii jaarraan irraa fudhatan jee
ta'u usirraan fudhanne tasaanii tijaanii diqaalu mateenyaatu ganda keessaa qawwee fudhatee jaarraa jeesuudhaaf irra deemaa ture dhugaa tana hubachuu danda'u qabnaa jechuudha. Daawwadhu viidiyoo tana yoo ija qabaatte guurii firraa buqqisi yoo guuriin gurrassi jedhaatte firraa baasi yoo carqiin gurraattiin si jiraatte ijarraa fuudhe dhugaa jirtu tana hubadhu. Maal godhuudhaa achi dhaqe maal barbaadaaf Maqalee dhaqe maal godhuudhaaf Geetaachoo Asaffaatii wajji wal arge rooba siyaasaa ofii haala qilleensa Oromiyaa siyaasaa ofii akkatti Oromoo miskiinoyte siyaasaa ofii akkatti Oromoo hidhaa baasan siyaasaa ofii akkatti mootummaa tana tursiisan siyaasaa ofii Dr. Abiy birammaa mul'atin takka inni kun Lammaa Magarsaa birammaa mul'atin inni kun maa mootummaa birammaa mul'atin inni kun eega mootummaan tun aangoo qabatte irraa kaasee jijjiiramni dildila irraa kufee nuun jechaa OMN irra baa jijjiiramni karaa irraa qaaree nuun jechaa bakka adda addaan nuun deemaa akka nuti ilaalcha hamaa mootummaa kanarra qabaannuuf hojjechaa ture. Dura dhaabbachaa turre jechuudha. Ammaas wanni inni godhu deemu fandii fuudhee waan kana dalaguudhaaf. Daawwadhu viidiyoo. Laal kun Geetaachoo Asaffaadhaati. Laal kun Geetaachoo Asaffaa Geetaachoo Raddaadhaati. Asaffaatii miti. Geetaachoo Raddaadhaa. Kun Geetaachoo Raddaadhaati. Eenyu kun? Geetaachoo Raddaadhaa kun wajjin akkanatti harkarra kaayate kun eenyu? Iskeelii fi Geetaachoo Raddaadhaa kana waliif fide jechuudha. Laal Geetaachoo Raddaadhaa Iskeel Gabbisaa eegi. Akka gaariitti hubadhu. Oromoo hayyuudha jettee hattuun si gurgurachuu jirti. Laal kunoo Iskeel Gabbisaa. Laal kunoo hatticha kanoo laal. Daawwadhu Oromoo laakkuno laakkuno Oromoo dammaqi Oromoo dammaqi laal kuno Iskeel Gabbisaadha. Maal godhuudhaaf achi dhaqe maal godhuudhaaf Geetaachoo Raddaati hojjole Geetaachoo Raddaadha Yuunivarsiitii Maqaleedhaatti daariktara moo Diini University Maqaleeti moo Ministeera Barnootaa ka Maqaleeti moo Geetaachoo Raddaadhaa aangoon inni qabu Maqalee keessatti itti gaafatamaa barnootaa ka University Maqaleeti moo itti gaafatamaa barnootaa ka Maqaleeti moo Ministeera Barnootaa ka Maqaleeti moo Geetaachoo Raddaadhaa aangoon inni bakka sani qabu maal Diini University maali Geetaachoo Raddaadhaa achitti si galuu qabdii jechuudha. Gurguramaa jirta hayyuu jettee haati yaammachuu jirtu hattuu ta'ee si gurgurachaa jira. Hattuudhas Profeesar Iskeel Gabbisaadhaa hattuu Oromoo gurgurachuudhaaf Wayyaanee bira dheeyte hattuu Oromoo gurgurachuudhaaf Geetaachoo Asaffaa bira dheeyte hattuu Oromoo gurgurachuudhaaf Geetaachoo Raddaa bira dheeyte hattuu Oromoo gurgurachuudhaaf Suyyuu Masfiin bira dheeyte hattuu Oromoo gurgurachuudhaaf Abbaay Tsaayyee faa bira dheeyte maallaqa doolaara barbaadayaan lubbuu teetii fi hiyyummaa teetii fi biyya Oromiyaa jettuu fi abbaa gadaa fi jinni ati haasoytu tana haasawaan si gowwoomsu haasawan malee siin dalagachuuf haasawan malee garaa qabaataniiti miti. Akka ati itti gowwoomtee warra garaa qabu Jeneraal Waaqoo irratti duulaa turte kana akka ati itti gowwoomtee jaarraa abbaa gadaa irratti itti duulaa turte kana hayyuu si fakkaatanii sitta bachaa jiran si gurgurachaa jiran dallaalummaa dalagachaa jiran qabsootun milkooyne jechaa jiran qabsootun milkaa'uu kadhoorke eenyu eega dubbiin jijjiiramaatun dhufte eenyutu qabsootana loluu jira eenyu qabsootanaan qawwee fudhatee loluu jira eenyu qabsootana ajjeesuudhaaf rasaasa dha'uu jira eenyu miidiyaarra bee qabsoontun karaarra hin jirtu jechuu jira. Oromoo naannoo kudha takkaa keessaa wannummaan Iskeelfaan karaarra hin jirtu qabsoontun jechaa oolaniif ittaana hafteedhaa karaarra hin jirtu jechaa oolaniif maali? Maqaa qabsoo si jaalataniifi maqaa bilisummaatee jaalataniifi ittaana hafteedhaa kan aruusa isaa Veelloo Amaaraa ta'u Gondariin godhatee miti aadaa Oromootiin aruusa godhatee beekaa aadaa Wallaggaatiin aadaa Oromoodhaatiin aruusa godhatee beeku. Me asaba su yo qabate in qabu yo edana jarti da wajin cosmetica di bega be male in qabu tamara sana mo hayete godate jira ragada jechu sitabachuudhaaf
xalayaa isaan barreessanii fi wanni quuqama Oromoodhaaf akka quuqama Oromoodhaaf akkaatanii si taphatan si gowwoomsan jarrina jisameen xaahiramuu gaafa jaarraan abbaa gadaa jeesan osoo isa dhageenya nutilleen arra lallabuun nun feesisu maal abbaasaa achi godha Isqeel Gabbisaadha irraa dubbanne yaa warra guyyaa nuti isa saaxilu nurra bobba'e yaa warra Isqeeliif dhaabbatee nu xiqqeessaa ture nu arrabsaa ture amma maal jettarree kunoo Geetaachoo Raddaati wajji wal harkaa ture Geetaachoo Raddaatu makiinaan fuudhee Geetaachoo Asaffaa bira geesse Suyyum Masfiin bira geesse jennee isinitti himnee turre nu amanuu diddanii nu arrabsaa turtan warri tokko diqaalaan ganda keenya dhalatte silaa nama Harargeedhaa diqaalaa Harargeedhaatiin cabsan malee nama biraatiin cabsuu hin danda'an beekamaadha jaarraa abbaa gadaatis diqaaluma Harargeetu itti duulaa ture malee nama biraatiinti nama biraa firraa dhoorkuu hin dadhabne jaarraa abbaa gadaa diqaalaa Harargee keessatti dhalattee afaan Harargeedhaa haasoytu tanamni bitee itti erguu jaarraa abbaa gadaa ajjeesuudhaaf qawwee itti dhawaa ture warra jaarrarra kalee qawwee dhawaa tureetu ammanirlee nurrattillee olola oofaa jira beekamaadha tana Oromoon hundi ni beekti quxuriirran keenyu nuti xurii qeensa keenyaa irratti lakkoynu maaliif madda isaanii beeyna yaada isaanii beeyna biqiltuu isaanii beeyna hidda isaanii beeyna qorannee finneeti etaa jarri Oromoodhaa miti nurra wanni duuluuf maqaa Oromoo taaneef jibbaa qulqullummaa Oromoo teenyaatiif nurra duulanii maqaa beeyneef wajji taphachuu dhiisne wajji haasa'uu dhiisne irraa fagaanne jechuudha maqaa nuti ilmaan sikkoo mantoo ilmaan jeneraal Waaqoo guutuudhaa jaalannee obboleeyyan dhugaa kajaarraa hojji kalee qabsaawaa ture kajaarraa hojjin kalee abaa'oo gadhaabe ilmaan Arsii malee hin jiru ilmaan Baalee malee hin jiru isini hojjin malee kabiraati hojjin duunu jennee isaanii hojji qabannee tokkummaa isaanii hojji qabannee haa hojjiru tana maaf isaan filattaniif warra dulu jiruutu jira warra nurra bobba'u jiru jira karaa jaarraa abbaa gadaa qabattanii haa hojjirtan jechuudhaaf jaarraa abbaa gadaatu jeneraal Waaqoo qabate anilleen ilma jeneraal Waaqootiin qabadha tanuma shartiin abadan anilleen ilmuma jeneraal Waaqootiin qabadha jechuu yoon obboleessa jaarraa ta'e wahuma abbaan kiyya jeneraal Waaqoo qabateef qaba anis ilmuma jeneraal Waaqootiin qabadha tanumaatu dubbi maatana gootaadhaa fi warri nurra duulan hedduun jira jechuudha diqaalaan nu keessaadha kammaa asirra waa dubbatu hunda wanni itti dhiisuuf maal biloog godhuu numaan danda'a bara akkan wallaalee biloog godhaa deemu wanni itti dhiisuuf akka adda baafattaniif ilmaan Harargeedha adda baafadha daawwadhaa Isqeel Gabbisaadha hin fidne dubbii isaa tana laala kunoo Isqeel Gabbisaa laal Isqeel Gabbisaadha daawwadhu Isqeel Gabbisaa makiinaa wayyaanee keessa seenee wayyaanedhaa wajjin bakka itti wal baallamanitti wal harkuudhaaf deemaa jira jechuudha kun Geetaachoo Raddaadhaati ka mataan isaa dhokatee ka koofiyyaa uffate kun Geetaachoo Raddaati kun hagartan kun laal Geetaachoo Raddaati kun Geetaachoo Raddaati kun Geetaachoo Raddaati hubadhaa warri kun eenyu rabbi haa beeku nuti keenyuma keessaa barbaannaa takka an keessani kan nuun ja'u keessaa barbaannaa Isqeel Gabbisaati kun gaa Isqeel Gabbisaa Profeesar Isqeel Gabbisaa wayyaaneedhaa wajjin Oromoo gurgurachuuf Oromoo dallaaluudhaaf Oromoo hongeessuudhaaf maallaqa fudhachuudhaaf Geetaachoo Asaffaa wajjin wal harkuudhaaf isaa makiinaa seenee deemu jechuudha kun laakkunoo Isqeel Gabbisaadhaa makiinaa seenee makiinaa Geetaachoo Raddaan faan qopheessaniif makiinaa Geetaachoo Asaffaa faan qopheessaniif makiinaa Abbaa Tsaayyee faan qopheessaniif makiinaa Suyyum Masfiin faan qopheessaniif makiinaa Abboy Sabaat faan qopheessaniif makiinaa warri wayyaaneedhaa kan mootummaa Oromoodhaa kuffisuu barbaadu qopheessaniif keessa seenee Isqeel Gabbisaadhaa an Oromoodha jee akka Oromootti nu sobaa nu gurguraa anayyuu Oromooti jee Oromoofdhaaf nu quuqamaa nu fakkeessee as keessa seenee deemaa jira jechuudha Oromoon tana hubachuudha qabna jechuudha Isqeel Gabbisaadhaa qofaa miti akkanumatti harkaa qabna ta'an Baqqala Garbaatis akkanumatti harkaa qabna ta'u obbo Baqqala Garbaa akkaan jaalannu ka gaafa hidhaa keessa turte si waywaachaa turre mee viidiyoo tiyya Gabbaasaa jeeyti xiqquma sagalee nu gadhiise obbo Baqqala Garbaadhaa an nama tokkoon waliin agarree jeeyti viidiyoo waraabii gannuu dhiise obbo Baqqala Garbaadhaa political era he deading godhan
sagantaa siyaasaadhaaf ilaamaa bofayyadamu jirtu niin awwaala viidiyoote taati nama wala garteeni hunda gabbaaseetiin Profeesar maali obbo Baqqala Garbaa maqaleedhatti annamuma Tigree tokko waliin agarree hoteelattis waliin agarree bakka takkattis waliin agarree kophaa xiyyaa yuunivarsiituma taasisee kophaa xiyya siree keessa rafee jeeyti viidiyoo xiqqoo daqiiqa lamaa takka naa gadhiisi mee angaasa yoo viidiyoo tiyya qabaatte gannaa baasii jeeyti viidiyoo gabaabduu xiqqoo daqiiqa lamaa takka naa gadhiisi seenaa teetii fi qabsoo teetee ilaarraa goote hundaan siif awwaalaa jechuun viidiyoo tee gassii baasee video ati qaama adda addaati wajji wala garte maqaan dhawan amma hin qabu jeeyituma gadi beeyinaa dubbadhu gadiin sii baasa jechuun akkuma iskeel kana gabbaasnet yaa hattoota hayyoota jennee isin jala yaa turre lamuu nun gurgurattan lamuu nun hin daldaltan kaafaa'oon wayyaanee taatee jirti kaafaa'oon shanee taatee jirti kaafaa'oon dantaa Oromoodhaa gurgurattu taatee jirti kaafaa'oon diina hojii walii galtee jirti muumicha ministeera ilma abbaa gadaa aangoorraa buusuudhaaf ODP aangoorraa buusuudhaaf aangoo wayyaanee hojiin hirattee qabachuudhaaf isaanii hojii walii galtee deemaa jirti kaafaa'oon ija diinaa ijjitu wayyaanee ijjituun Oromoo fakkaattee deemu jirti qaama abinnufattee gurratti isin calaw yaa Oromo yoo dhageesse dhageeffadhu qaama abin qaama Dr. Caanneedhaa uffataniiti ija wayyaanee kaayyatanii ija Oromoo takka kaayyatanii nutti hin gadi ba'anii si gowwoomsuudhaaf sirra dalagu jiranii ODP si harkaa dhawanii Dr. Abiy si harkaa dhawanii dakkaa godhanii ifi wayyaaneedhaa hojii mootummaa qabatanii sirra taphachuudhaaf irra walii galeen jira wayyaanee shanee abin kaafaa'oo dhaabni kun sadeenu OFCJ hundisiitu jimlaadhaan dantaa Oromoo dura warra dhaabbatu taatee dalagaa jirti gurratti calaw iskeel Baqqala Garbaati wal quba qaba iskeel Daawud Ibsaati wal quba qaba iskeel shaneedhaa wal quba qaba OFCdhaa wal quba qaba warra isa duuba jiru maqaa isaanii hin dhooyne hundaa hojii wal quba qaba warri mootummaatu ergatee achi araara Oromoodhaa fi ODP duttumuudhaaf deemu jira jettanii soomamtan tooftaa isiniin soobu jiranii tana qulqulleeffanneeti isinitti himu jirra Abiyyi isa ergate tokko hin jiru Lammaan ergate tokko hin jiru Addisuu Aragaa ergate tokko hin jiru Shimallis Abdiisaa ergate tokko hin jiru ODP'n ergate tokko hin jiru Tanaafu mootummaa hojiinii fi mootummaa san walitti araarsuu deemna warri jawu khijibaa isin soobu jiranii joollee xaliila taate tanaan sobanii jira isin soobu jiran maal achi goota joollee jettuun no mootummaa tanaa fi Amaaraatu mootummaa tana rakkee mootummaa tana cinaa dhaabbachuuf Tigree araarsuudhaaf yaa'u jirraa jaan khijiba qulqulleeffadheen isinitti himu jira khijibaa ana osoo wayyaanee fi jarri Oromoodhaa waltee Amaara jara nafxanyaadhaa dakkatakkaa godhe dantaan irraan qabuun hanga Oromoon biyya bulchitetti hanga Tigreen Oromoo jala bultetti hanga kabiraa sabaasablamiin hundinuu abbaa gadaa ilmaan abbaa gadaa masaraa keessa jiraatanii Oromoon olaantummaa qabaattee mirga namayyuu eeydetti arrakkoo takka irraan qabu sanirraa ammoo jarri ni khijiba waan nuti dhaga'uu barbaannu sani osoo Oromoon tun Tigree walii galtee jechuu san dhaga'uu maqaa barbaadaniif Tigree fi Oromoo walitti araarsuudhaaf mootummaa Abiyyi fi isaan walitti araarsuudhaaf iddoo taasisuu jirraa blind spotii tana nu uumanii nu taphachuu jiranii jechuudha. Iskeel Gabbisaadha. Fakkaattonni isaanii Baqqala Garbaadha. Gadi bahaa uummata Oromoo dhiifama gaafadha. Iskeel Gabbisaadha. Geessaa biraan. Iskeel Gabbisaa nama hoteelaati qubatte. Zaa kudhanii fi ruburratti. Hoteelaati qubatte seenee zaa kudha lamaa fi cinarratti hoteelaati qubatte gadi ba'e nama afur bifaan dhalaadha moo dhiira namoota kana hunda viidiyoon keenu harka jira gatsii baasna jechuu ilmaan Oromoo irratti dabbeeyti gabbaasaa jee yoo haatee si deessee jiraatte
gabbeeyti mee viidiyoon irra qabdan gabbaasaa jee akkuma tana harkaa qabnu tabiraallee harkaa qabna jechuudha. Tazinaallee taatitti godhu jirtu harkaa qabna nuti. Rabbi malee uumaan sodaan taati khaafattee zinaadhaaf caw jirtullee harkaa sii qabna nuti. Si qofaa miti nama hedduu harkaa qabna. Gadi baasi jayiitii na gaafadhu akkaan si gadi hin baasne na laale. Oromoon tiyyamoo akka gowwoomtan hin barbaadu jechuudha. Hayyu jettanii ija carqii gurraattiidhaan cufamtanii jalan saggaarina. Nutti taphachaa turan. Nutti taphachuu jiranis. Tawaan adda addaatii isinii qaqqabna. Gabbaasi jee gabbee dubbadhu siifiin gadi baasa. Hin qaanfatin ammoo meeshaan ta'e meetira meeqaa gisee silaa.